kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu bohaartii torbanii isin dhageessifna. Dargaggeessi kaadhimaasaa kireessee ture waliin argamuu isaatiin adabame oduu tibbanaa keessa oduu ajaa'ibaa tokko jedhameera. Biyyoota guddatan keessatti dhaabbata adda addaatiin abbaa warraa yookaan haadha warraa kireessuun waan baratamaa dhufedha. Keessumaa Chaayinaa fi Hindii keessatti baay'ee beekamaadha. Jaalalleewwan lamaan yuunivarsiitii Taayiwaan keessa kan baratan yommuu ta'u, kanaan dura bara 2019 akka lakkoofsa addunyaatti jaalallee isaa dhaabbata Love Acting Extra jedhamutti kireessuun qarshii argatanitti fayyadamaa turaniiru. Dhaabbanni Love Acting Extra jedhamu kun hojii fiilmiif jecha namoota sa'aatiidhaan kireessee hojjechiifachuun beekama. Haa ta'u malee dargaggeessi Cheen jedhamu waliigaltee dhaabbata kana waliin erga godheen booda utuu yaadiin jaalallee isaa waliin wal argee hammatee otoo jiru argamuun poolisiin biyyattiin to'atamee to'annaa jala ooleeraa jedha oduun dhaga'ame kun. Seerri nama erga kireessaniin booda hanga sa'aatiin isaa xumuramutti arguuf akka hin danda'amne jedhu jiraachuu isaa irraanfachuun kan wal dubbisan jaalalleewwan lamaan battaluma to'annaa jala oolfaman. Nama jaallatan yoo akkamiin illee ta'e utuun dubbisin bira darbuun ulfaataadha. Cheenis jaalallee isaa argee dubbisee hammachuu isaatiin hidhaa ji'a 6 fi qarshii doolaara Taayiwaan 1,080 adabameeraa jedha oduun dhaga'ame kun.